Harka fuunee ashamaa akkam jirtu daawwattoota qubee TV oduu qubee isaatii kanaan isinitti himaa oduu waliin Ansablee Alamuuti. Ameerikaan walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti mudate kan ishee yaaddeessu ta'uu himte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkeenii fi muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed toora bilbilaa waliin mari'achuun isaanii ibsame. Marii karaa toora bilbilaan taasifame kana irratti Bilinkeen akka jedhanitti haalli nageenyaa yeroo ammaa kana naannolee Amaaraa fi Oromiyaatti mudachaa jiru nagaa fi nageenya naannichaa balaadhaaf kan saaxilu ta'uu himanis jedhame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kun naannolee walitti bu'iinsi kun keessatti deemaa jiru keessatti haala kamiin gargaarsa midhaan nyaataa galchuun akka danda'amu irratti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin mari'achuu isaaniitu himame. Bilinkeen garaagarummaan naannoo hidha haaromsaa guddicha jiru karaa dippiloomaasiitiin akka furamuuf Ameerikaan deeggarsa barbaachisu Itoophiyaaf akka taasistu himuu isaaniitu gabaafame. Ministeera haqaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos labsii yeroo muddamaa manni maree ministeerota Itoophiyaa rakkoo nageenya naannoo Amaaraa ilaalchisee baase ji'oota 6 kan turu ta'uu himani. Ministeerichi kana kan jedhan manni maree ministeerotaa kaleessa Hagayyaa 2023 rakkoo nageenya naannoo Amaaraa tasgabbeessuuf labsii yeroo muddamaa labsuu isaa hordofeeti. Hojii irra oolmaa labsichaafis liiziin ajaja walgahii hundaa'uu Dr. Geediyoon himan. Qajeelfamni waliigalaas Daayireektaroota Jeneraala Tajaajila Odeeffannoo fi Nageenya Biyyaalessaan kan hoogganamu ta'ee liiziin waliigalaas itti bu'amanni isaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif akka ta'u heeran. Miseensi liizichaa caasaa fi ijaarsa isaa ilaalchisee ministeerri muummee kan murteessan ta'uu labsicha keessatti ibsame jedhani. Manni maree ministeerota Itoophiyaa walgahii kaleessa jimaata ganama taa'een murtee kana murteessuu waajjira ministeera muummee Itoophiyaa ibse. Murteen mana maree ministeerotaan murtaa'e paarlaamaa Itoophiyaa ragga'uu qaba ta'ullee akkaataa kanaan dura tureen osoo hin ragga'iin hojii irra ooluu danda'as jedhame. Barsiisaan qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoruuf gara Yuunivarsiitii Gondar imalee ajjeefamuu ministeerri barnootaa beeksise. Barsiisaa Yuunivarsiitii Gondaritti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kennaa ture tokko ajjeefamuu isaa ministeerri barnootaa ifoomse. Barattoonni qormaataaf naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Gondar seenanii turan lakkoofsaan 16,000 ol kan ta'an qormaata guyyaa kamisaa waaree boodaa fi jimaata ganama kenname akka hin fudhannes ministeerri barnootaa beeksise. Akka ministeerri barnootaa ibsetti rakkoo nageenya naannichatti mudateen qormaanni addaan cituu bira darbee dhukaasa hidhattoota Amaaraa faannoo ofiin jedhanii fi humna nageenyaa mootummaa gidduutti taasifamee ture. Barsiisaan qormaaticha qoruuf garas deemee fi poolisoonni federaalaa hojii eegumsa yuunivarsiitichaa irra turan 2 ajjeefamuu isaanii hime. Barsiisaan ajjeefame kunis barsiisaa yuunivarsiitii Walqixxee irraa qormaata kanaaf gara Gondar deemee gargaaraa Piroofeesaraa Taaddasaa Abbabaa jedhamu ta'uu isaa yuunivarsiitichi ibsa gaddaa baaseen ibse. Barattoonni qormaata addaan kutan kunneen yeroo biraa haalli mijeeffamee fi qormaaticha kan qoraman ta'uu ministeerri barnootaa beeksise. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp kamisa dheengaddaa mana murtiitti dhiyaatanii mannaa irratti dhiyaate haalani. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp bu'aa filannoo pirezidaantummaa kan bara 2022 haquuf yaalan jechuun himannaa yakka irratti dhiyaateef kamisa dheengaddaa mana murtiitti dhiyaachuun gochicha raawwachuu isaanii haalan. Ministeerri haqaa biyyattii kan dhimmicha irratti qorannoo gaggeessaa jiru immoo Tiraamp gochichaan mootummaa jeequuf shiran jedhe. Tiraamp kamisa dheengaddaa ibsatuu ta'uudhuuf kennaniin akka jedhanitti filannoo sana ilaalchisee komii qaban dubbachuuf mirga heerri kenneef akka qaban dubbatan. Himannichi ari'atama mormituu siyaasaa irratti raawwatama ergaa jedhanii booda gochi akkasii Ameerikaa keessatti ta'uu hin qabu ture jechuun dubbatan jedha gabaasni kun. Itti aanaa pirezidaantii isaanii yeroo sanaa kan turanii fi ragabaatu ijoo yakka amma Tiraamp ittiin himataman kana kan ta'an Maayik Peensi immoo jecha isaanii kanaan akka walii hin galletu himame. Maayik Peensi akka jedhanitti kan uummanni Ameerikaa akka inni hubatu barbaadu ani bu'aa filannoo guyyaa sanaa garagalchuuf mirga tokkoyyuu hin qabu. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Tiraamp kaadhimamaa filannoo paartii Riippaabilikaanii kan bara 2024 yoo ta'an to'annoo jala ooluun isaanii kan hafee fi baatilee dhufan keessa yakka ilaalchaatti dhiyaachuuf jirus jedhame. Oduu ispoortiitiin immoo
Gareen kubbaa miilaa dubartoota Afrikaa waancaa addunyaa marsaa 16ffaaf darban biyyoota koloneeffattoota isaanii duraanii waliin wal morkatu. Haaluma kanaan Naayijeeriyaan Ingilaandii waliin, Afrikaan kibbaa Niizerlaandii waliin, Morookoon immoo Faransaay waliin morkatti. Waancaa addunyaa kana irratti biyyoonni addunyaa 8 kanneen kana dura hirmaatanii hin beekne yeroo jalqabaatiif hirmaatanii jiru. Biyyoonni kunneenis Heeyetii, Morookoo, Panaamaa, Filiippiins, Poorchugaal, Rippaabilika Ayirlaand, Veetinaamii fi Zaambiyaadha. Isaan keessaa Morookoon biyya ardii Afrikaa seenaa barreessaa jirtus jedhamte. Sababiin isaas dorgommii kuffisanii darbuutii fi waan dabartee fi akkasumas yeroo lamaaf waancaa addunyaa kan injifattee fi Jarmaniin garee sana keessaa akka baatu ta'uu isheetiifi. Hanga ammaatti waancaa dubartoota addunyaatiin biyyoonni kufan Niwuziilaand, Filiippiins, Kaanaadaa, Ayirlaand, Zaambiyaa, Koostaariikaa, Chaayinaa, Heeyetii, Poorchugaal, Veetinaam, Biraaziil, Panaamaan, Xaaliyaanii, Arjentiinaa, Jarmanii fi Kooriyaa Kibbaati. Gareen waancaa addunyaa marsaa 16ffaa bara 2023f gulanni darbaniif waliin ramadaman immoo garee A Siwiizerlaandii fi Noorweey, garee B Awustiraaliyaa fi Naayijeeriyaa, garee C Jaappaanii fi Ispeen, garee D Ingilaandii fi Deenmaark, garee E Neezerlaandii fi Ameerikaa, garee F Faransaayii fi Jaamaayikaa, garee G Swiidinii fi Afrikaa Kibbaa, garee H Kolombiyaa fi Morookoo ta'uu isaanii ragaan toora marsariitii hawaasummaa waancaa kubbaa miilaa dubartootaa irraa argame ni mul'isa. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubeetii, oduu qubee waliin Ansabilee Alamuun ture. Qophiileen qubeetii fi afaan itti fufuu turtii gaarii.